لا ترقوامهم جلا لا تشرتو ممهر هوي مالتنا لا كون ولا لبو ما شافنو سيكات صدومي سديت رجل أبوه مالته تكون وكلال نفهم لا لا ست ما جرا يسوسم زور بلو سكتلوت أيتو من تفلق الله شو على شو مال برباد دنجري قافت إساني سراب ربي وديت تنور الله علوت إيسا ديم تو كغرم ديما يرتين ترقوامي هي كان جتش ربي يرو أمو ممهر هوي مالتنا برسي ساجي شوها انجلي فرلسي كاولا انجلي فرلسي اكس انجلي فرلسي كا قسمتي يلا اورم عليكم بان كمان كافان انجلي فالله كونولار ما ادري كافان انجلي فالين then Jesus turned and saw them following and say unto them what you see and they said unto him Rabbi which is to say being interpreted master jechura kunumayu jech bakasani jech master jeru jechura Karomi falle Rabbi jechun barsisa jechura jedha bar saddo bisdeder rakaseda kana no fasa kasma jedha Rabbi jedha kanafu barsisa jechura abbo Rabbi la teetu kun barsisa jechura bale ambrati asra yukuno wa ma ko to kasra ka arabi faga fatin Rabbi jechuni kalama qabare Rabbi nisin jetta barsisa jechura abbo barsisa jechuna afaan arabaa dubbachuu hin jirru afaan arabi faati miti waan dubbataa jiru fakkeenyaaf jecha afaan arabi faa tokko jecha afaan oromoo jechi oofti wal fakkaatee fi hiikkaan tokko hin ta'u jecha akkasii hedduutu jira sibiiluu dandeenya fakkeenyaaf akkasii fakkeenyaaf afaan arabaadhi afaan garaagaraa dhiisaati afaan oromoo keessatti iyyuu fakkeenyaaf naannoo Harargeetti badaa jechuun waan fokkataadha naannoo Jimmaatti immoo badaa jechuun baay'ee jechuudha so kun waan garaagaraati soqee jechuun naannoo soqee jechuun nama naannoo waa soquu barbaadi jechuun naannoo biraatitti qara jechuun waan qara qabu eegee jechuun waan eegeeti duuba jetti Booranaan duuba jechuun itti dhaabbate jechuun amma deemee jechuun Booranaa biratti amma deemee jechuun itti dhaabbate jechuun egalee sagalee jechuun Boorana biratti nyaata sagalee nama Boorana biratti nyaata afaan oromoo loqoda kun namaan galuuf yaa jiran afaan oromoo keessatti sagalee jechuun nyaata amma Boorana biratti warra kaan biratti ammoo sagalee jechuun inumaa jechatti ka warri Jimma Baale warri biraa sagalee yoo afaan nama tokko hiikoo takkatti amma gaafiikoo jira achuma Yohaannis tokko soddoma irratti maa jedha seetu Yohaannis cuuphaan jechuudha ana dura turee dubbata ana dura turee dubbata isa kana immoo dura amma kana fudhattee rabbiin kun akka waaqan ta'e rabbuuniin kun takka rabbiin kun afaan arabaa irraa dhufe waan quraana irraa saayinu akka nuti oromoon islaamatti haasofnu miti akka kiristaanaatitti akka wangeelaatitti rabbiin barsiisa moo barsiisaa miti akka kiristaanaas akka giizis akka gurba arabaa ta'uu jechuudha rabbiiruma waan siin jedhe rabbii jechuun jecha bakka hiikoo kanaatitti akka girikiititti yoo laaltees akka afaan ofeetee yoo laaltees afaan ingiliffaan laaltee amaariffaan laaltees bakka kanatti barsiisaa jechuun waaqa jechuudha. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Goobas allaqee goobas. Dhumattee walii galle maal kana maal achi warra rakkina de ayyee maal yoo ani biraa gaafiin kee. Gaafii koo. Yohaannis tokko soddoma irratti. Tokko soddoma irratti. Yohaannis cuuphaanii ana dura turee dubbata. Ana dura turee jechuun isaa Iyesuus. Eessa ture? Ana dura tureedha. Dhalatee ture Iyesuus. Yohaannis booddee ana dhalate. Dursa Yohaannis akkam dura namni tokko isa booda dhalate akkam isa dura turuu danda'a? Too wangeela dubbisuu dandeessu ka Yohaannis tokko afaan oromoo naayim Yesuus Kiristoos Isaayyaas dura dhalate moo Yohaannis dura dhalate moo isa booda dhalate? Yohaannis dura dhalate. Maaliin ture Yesuus? Maaliin ture? Bakka afuraan ati turre afuraan isa turte. Atoo isa turte afuraan. Inni waaqarra ture. Kun waan nama rakkisuu miti. Waan nama rakkisuu miti. Qaamaan turuu hin danda'u Yesuus gonkumaa. Ay akkaataa fudhannaa keessaniiti iyyuu. No anaa miti. Eenyu dura ture? Haadharraa eegaa gamii Yesuus. Yoon tureedha. Wangeela keessatti kutaa isaa dagadhullee. Waa'ee Abrahaamitti haasa'an. Abrahaam dura kam turuu danda'an si jedha jechuun. Waan wal falminu Yesuus Kiristoos Abrahaam biyya lafaarra kamtu dura ture mormini goggoyduu. Sana miti.
Kam haasofta dubbatti maal natti haasofta? Wangeela keessatti utuma haasa'anu jechuudha. Jira barraa'e. Waan si jedhe meessi gaafa loojikuma sammuu waan ati waan sammuu kanaaf fayyadamaa jiran itti fayyadamtaa sammuu kanatti magee waan si gaafachuu jira. Waan si gaafadha. Waan jedhe Yesuus Kiristoosii fi Abrahaam biyya lafaa kamtu dura ture. Abrahaam faa dura iyyuu ture ni jedhe. Maaluma gurbaan sammuu si dalagu. Gurbaa waan si gaafadhe Yesuusii fi Abrahaam biyya lafaa kana saba biyya lafaa irra barsiisuu kan dura ture eenyu? Kan qaamaan lafarra ture moo? Maaliin si gaafachuu? Namni kan lafarra turuun qaamaan moo hafuuraani? Kan qaamaan turuu miti amma kan hin naasa'e. Aboo waan si gaafadhe qaama waan feete itti sichi deebi'a. Eenyu biyya lafaa kanarra Yesuus Musee fi Yesuus kamtu dura ture wayyee? Yesuustu ture. Saba Israa'el keessa dhaggeeffadhu. Saba Israa'el keessa saba Israa'el kan Yesuus dura beeku Museedha moo Yesuus? Yesuusi. Yesuus eessa saba Israa'el beeka? Waaqarra taa'ee beeka. Waaqarra taa'ee beeka. Maaliin taa'ee beeka waaqarra? Maaliin iyyuu beeka inni waaqa waan ilma maaliin beeka Yesuus Kiristoos maaliin beeka? Waaqa biraa ergamee dhufe koonni nuuf jedhee. Waaqa biraa ergamee dhufe? Waaqa biraa ergamee dhufe. Museen eessaa ergamee dhufe? Museen eessaa ergamee dhufe? Seexaana biraa ergamee dhufe Museen? Musee waaqarraan dhufne. Eessaa dhufeen sin jedhe Museen eessaa dhufe? Lafarratti karaa Addaamiin. Karaa Addaamiin? Yesuus eessarra dhalate? Yesuus eessa dhalate? Samiirra dhalate? Ay utuu samiirraa gadi Yesuus eessa dhalate? Yesuus eessa dhalate? Samiirra dhalate moo lafarra dhalate? Kadhalachuu isaa lafarratti dhalate garuu ta'e garuu ta'e hin barbaadu. Yesuus Kiristoos eenyurraa lafarra dhalate? Waaqarraa gara lafaatti dhalate sagaleedhaan dhufe. Sagaleetu nama ta'e. Uummata kana mee Oromoo ta'a. Oromoo iftee mee Oromoo ta'e magee waan sin jedhe. Yesuus Kiristoos lafarra dhalate moo waaqarra dhalate? Lafarratti dhalate. Goobas, thank you. Ati yoo waaqarra dhalatte moo lafarra dhalatteeti? Silumaa lafarratti dhalanne. Yesuus eessa dhalate? Amma jedhe Yesuus waaqarra dhalate moo lafarra dhalate? Hayi nuyi karaa sanyii dhiiraa dhalanne. Karaa feete haa taatu feetu karaa sanyii si jedhani. Yesuus Kiristoos karaa dubartiirraa lafa dhalate moo waaqarra dhalate? Maal kun waan wal nama gaafachiisu miti deebisi irra deebitee dubbii kana digaa deemu jirta. Yesuus Kiristoos dubartiirraa lafa dhalate moo waaqarra dhalate? Kun wal nama gaafachiisu lafatti dhalachuunsaa. Deebisi si jedhe boo saan fixini gurba nama sirra beekuuf kanarra waa beekoo jira. Hayi silumaa beekaa dha hin galleen amma ta'e xiqqoo ishee. Waan jedhe Yesuus Kiristoos dubartiirraa lafa dhalate moo waaqarra dhalate? Lafatti dhalate. Goobas naa deebiste ati lafarra dhalatte moo waaqarra dhalatte haadhaaf ebbaa kee jiddu? Lafatti. Museen lafarra dhalate moo waaqarra dhalate? Lafatti dhalate. Musee waaqayyootu ergate moo seexaana ergate? Waaqayyo. Yesuus Kiristoos seexaana erge moo waaqayyootu isa erge? Waaqayyootu erge. Goobas. Dubbiin Yesuus dhage'u waaqayyoorraa dhagaa moo seexaanarraa dhagee biyya lafaa lallabuu ture Yesuus? Maal? Yesuus Kiristoos dhugicha biyya lafaa lallabu kana seexaanarraa dubbiin ani dhage dubbiin ani dubbadhu kun kan kootii mi jedhe kan isaan ergeeti. Dubbiin inni dhaga'u kun seexaanarraa immoo waaqayyoorraa abbaarraa dhagaa? Abbaarraa. Museen dubbii biyya lafaa barsiisu seera abboomii biyya lafaa barsiisu waaqayyoorraa kan namteefiiti moo seexaanarraa kan namteefi barsiise? Waaqayyoorraa. Allaqee jarri hundinuu tokko kanuma maal? Waan waaqayyooti. Waan waaqayyoo barsiisan jarri hundinuu. Harka ol qabii jedhaan ustaas. Tokko ta'uu isaa sana miti kaa. Waan siniin galle jira. Tokko eenyu tokko anaafeetu tokkoo miti. Anaafi ati Oromoo taane tokkoo miti. Anaafeetu. Amma gaaffiin qaba. Ergamaa jettanitti amantu miti Yesuusitti. Nasiibaan kun ustaas. Shaadaa jedhee galee moo joo nasiibaan kun maal jedhee? Maal san jedhee ragaan qabdu nuti ragaa Yesuus ergamaana kan jedhu ragaa qabnaatiin qabdu.
Ani immoo waaqa guutuudha deemtaman. Waaqa guutuudha kan jedhu wangeelli hin jiru yoo jiraate ammaan pheenxee sii ta'a. Hin jiru. Okay, sinitti himu. Meesii mage jedhan. Bongeerarra ammanaa kan yoo naan pheenxee ajaa'ibaa kirree akka gartee eenyu awwal musawumaan foto guddoo sanirraa daranii kiiloo takka nuffanne garta ammanaa kan nime. Okay, laame maal jechuun barbaade beektu? Hin jedhin boqonnaa Yesuus Kiristoos nama guutu jedhu naa kan. Waaqa guutu jedhu. Eenyullee isatti amma fakkeenya isatti namantu. Fakkeenya kanarraa adii isaanii cinqee fakkeenyi mana barumsaatti. Namantanii isatti. Wanta isin Yesuus ergamaa dha amantanii jedhe. Yes, wangeelli Yesuus Kiristoos ergamaadha jedha. Quraana kiyya ergamaadha jedha. Wangeelli kee Yesuus ani waaqa kan jedhu hin jiru. Atumaatu waaqa jedhan. Hin jedhu Yesuus ani takka waaqa jedha. Yesuus ani nama jedha. Yesuus ni amana ergamaa ta'u ilma Maryamaa ta'u dinqii dhalachuu abbaa malee dhalachuu waaqayyoon isa argamsiisu. Ilma waaqayyoo ta'utti waaqayyo ilma hin qabu. Anaatu ilma qaba malee ilma torban qaba. Ilma waaqayyoo ta'utti amantanii? Hin amanuu jedhe namaatu ilma qaba malee waaqni ilmoo hin qabu. Hamdii faa qaba abbaa caalii faa ilma. Ilmoo hin qabu waaqayyoon. Hai anis ilmoo hin qaba waaqayyoon keessa ilmoo qaba waaqayyoon kan kee ilmoo qaba. Okay, Yohaannis tokko irratti maali dharee? Sagalichi jalqaba waaqayyo bira ture jedha. Sagalichis akkas jedha waaqayyoon ilma qaba hin jedhu. Ati waaqayyoon ilma qaba jettee amantaa? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa waan jedhe biyya lafaa waan kennuufitti jaallate kan jedhu ilma isaa gaafa jedhu sunu. Waan jedhe eenyu ta'u waaqayyo akkasitti ilma isaa eenyu ilmi isaa tokkisan eenyu? Yesuusi. Eenyu jedhame eessatti akkas jedhe? Wangeela irraa moo? Hin jedhu Yesuus ilma eessatti Yesuus waaqayyo akkasii biyya lafaa jaalate amma jaalatee biyya eenyutu gartee tokkicha ilma isaa amma kennuuf biyya lafaa jaalate. Ilmi isaa san eenyutu tokkicha san Yesuus hin jedhe? Kun immoo eenyutu tokkichi ilmi waaqayyo Yesuus eenyu hin jedhe? Wangeeluma irra jira. Hin jedhu bakka sanitti maqummaan Yesuus hin jiru Yohaannis hin jiru. Jiraannaanoo. Bakkuma takka Yesuus ani ilma waaqayyo tokkicha Yesuus kan jedhu. Yesuus barsiisaadha moo Phaawulostu barsiisaa keessani? Rabbuuniin kan kee Phaawulos moo Yesuusi? Kan Phaawulos barreesse fudhattan humtisin. Ergaa Phaawulosii fi dabdaabee Phaawulos maaltu na galche? Ergaa gara Efesoon, ergaa gara Ximootees. Ustaas. Gurbaa fuura kuttanii xiqqoo bishaan haalli qimsuun asiibaa kana dubbisaa shaada jechaadha. Ayyee magee kiyya akkasii wangeela guyyaa waan ni fidde. Nasiiba. Shaadaatti aadamanii shaada qabna. Koi yeroo takka shaadaa jira yeroo takka qoyaa ijoollee nasiiba dubbadhu.